ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ kanaafuu baga rabbis fayyisee sin jedha akkasumallee Jamila tokkokiin kee baga sii deebi'ee baga gammaddee sin jedha. Maal taate garuu gammachuma moo maali gammachuma leencaati moo aduu rukkue wallahi dadi baga rabbis fayyise. Ija abashaa kanatu itti guddate ija abashaa kana. Ati waan gurraacha taate fi malee sila waan biraa taate sila gaariyyuu miti garuu hin danda'ama taate beektaa hin dandeewa. Asitiin hin dandeettu nama gurraacha arraba gurraacha asitiin hin dandeettu beektaa malee sila beektaa laayifii keessanii gaafa kuyni biyya teenaa tuni duute Sky irratti tokkokkidhaani nama 130 ati bar jara kalooftee bar kuyni England qixxee namni silaalee bar salphatti ilaalii jechuu barbaade gabaabumatti. Lafaana fuutee oofte. Amaarri guutuu irratti fakkaate raadiyoo Ingiliziilee gadi baatee waan jette dhageessee kana gabbadina jedhi. Asli bal ይሄ ሁሉ ኦሮሞ አለ እንደ ጀተበር ቲክታክ የኦሮሞ ብቻ ነው እንዴ? ያ ሰኔዩ ምቲ ቤታ ዋኒ ተቆቱ ይዋንጀ ቤታ ጆከር ሼሚንግ ቀቤ በዋን መከሰኒ ገርቴ ላይፍ ሰነ ገርቴ ገርቴ ሂሙ ሰላፈቴትኒኒ አማራ ሞኝ ነው እንዴ? አማራ ዝም ብሎ ይስቃል እንጂ እንደዚህ አይም አማራ ይኸው umna kami nampak kasi tinamaral. Dahil music ko ganando. Ya, akas iti oro ana magamachisati akuma mo iti kana. Waitaki baddu don jette beta waita wonno kana baddu wal qarqara waita ka wawal farka jalatan mufakkatan male jarri wal qarqara jette. Ya, jamu ilalale dugara bi dubanne wanni kuni ama fakkeenya fi amma Ronaldo gocha beektaa miti asli ka taphataa cimaa duraanii san kassaree amma maalumaan beeysa hojjetaa tokko irratti nama biliyoona tokkoo fi amma biliyoona lama ga'uun ooluyyuu wanni hojjeta biizinasii hojjetu kophee duraan ta'u isuma beeksisa sanumaan taa'ee nyaata amma lakki Oromoodhaa chaaritii isin hojjedhaan isitti biizinasii seen agartee Oromoo yoo kastu irratti beeksifattee yeroo tokko onni goote gaarii biizinasii seenuun lakki chaaritii isinii kenna jechuun kana atuu keessa mul'atu nu chaaritii tokko laalee kana beeki. Atuu maan turuyyuu bilaashumaa beeksifattee nama hataa tuudhii sinuudha. Hin beeku ani. Anamma dheengada jechuun wallaa dheengada dhukkubachiisaa jira. Naa barreessan ijoollee hedduu naa barreesse warra diristeetii tokko naa barreesse amaara. Kazaan achumaan amaariffaan ka. Innaa baallafoo ላይቭ ስትሪም ተከታታይ ስንከታተል ነበረ። ብዙ ሰው ሲከታ ምናምን ጅራኒ ና barreessan ka አማርኛ ነው አገሌ ወሊ ቀብነ ይገፊ አቹማኔ ማን አንጀለ ቢዝነስ ከነ ከና ኦሮሞ ከተ ሴንሲሱ ፌና ምናምን ይዳ ኑበይ ሲፍታን አንጀራ ሜጋ ከፈልታኒ ጀረ ናምኒ ዋኑ ወረካዋኒ ቢያ ከዛ ከፈላሙ ከፈላ ጀና አኒ ዋና ከሲን ደለጉ ዶላር አመለ ብር ኢትዮጵያትኒ ጀረና አና ቆዛሬ ቆዛማብ ጀረኛ ከዛን አቹማን ኩማዲ በሸኒና አንጀራ ሶባ የትኩኖ በር ጎወት እግሪመንቲ ዋወሊ በረዝኔ ስለጋርሲዙ አከሱማ ወላሂ አከሱማ ማሊ ኑብየ ከሰራ ማንኔን እንደገይና ትጫልሽ ዋን ኩማዲ በሸና አንጀራ ኩምኒ ዲበሻን ባሪ
kafee masoota akka biyyaatitti malee an akka Afrikaatitti jedheen ka ani uf jajuu giimita tokkoffaa akka Afrikaatitti andanyaadha lammaffaa 27 amat ነው የተማርኩት የሰገሌ በቀበሌ ወላሂ ሰገሌ jira ከዛ meeqaan jira 1,500 jedhe maal tokko tuqaa shan jemmilee tokko 500 jedhe kazaan wannoo nu ergiinaan jiran waan akkamiinoo tokko jiru ka irraa laallatanii gilee nyaata kabaatii jaha ka waggaatu jira anin beeku waan isaan erginuun jiran kana beelatti himatee shamarranummaan Dubaay kufaatti xuutuma yaayan jira maalin jira jedhi yaaniiti maan namaa hima maleen beeku lalaan dhageeffadha amma warri soba jettan nu ergii jennaan amma achi garagalee abdii gaafadhe namumasitti dhiyaatu gaafattaa mere abdii akkana naan jedhan jedhe abdii Geetaachoo warri soba jettan abdii dhaqaa gaafata hin beeka abdiin baanki irraa baasee naa erge homaan jedheen san naa erge amma andanyaanoo jedheeni an andanyaanoo jedheeni akkana gori ergi jedheen keessanirra ol dabarsi achumaan naa erge waliigallee mire sila jara kan amma maaltu na arsere jarri kun walaa fooloo naan goone walaa koppilinkii naan goone walaa taaptaap naan goone giiftii naan kennin tokkorraa aga miliyoona tokko tuqaa tokko kan osoo afaan oromootiin hojjedhu miliyoona seene jedheetuma keessa kiyya karabbiin argu jechu itti dhiise abdiin kuna wajjin hojjenna jedhe dhiise an kanaaf amma waan isinin jechuu barbaadu sumurii takkaraan kafalina waan beeksiftan qabanan anaaso bu'aa dhiisu rakkoo miti warri waan beeksifattan qabaattan fidedha allaqe yoo nama lamaa sadillee maamilli dabalattan jechuudhumaafi malee birrii naa kennaa isinin jechaan jiru isini galee warri soba jettan silaa inuun qabdanii warri hojii qabdan waa beeksifachuu barbaadan karaa keessaa viidiyoo daqiiqaa takkaa ergaa isinii beeksisa allaqe afaan oromoo ka dubbattu hundi keetu kanuma isin jechuu barbaada alagaa yoo isin nutti dhufte hin qaffalan rakkoon qabu warra sobdu san immoo anirraa qaffalee isin garsiisa anirraa fuudhee isin garsiisa koppilinki sheerii godha warri amma soba jettan kun gizee anka alagaa asirra beeksisan inni gargaara ishi bakka amma soba jettan san birrii anirraa fuudhee isin garsiisa viidiyoo ga isinii dhiisa isin immootu akka itti oo'eetiniin gabayaan jiraanaa baay'attu maal gootan warri amma soba isinii fakkaate kun sheer gootan koppilinki gootan viiyuu ol dabartan yeroo 4-5 laaltanii allaqe sobaa be'anii soba se na qidmaa la hizbe bammiloon waan dursa isinii kennuu barbaadeeti majjaanatti malee sobaa miti ishi isin tuttifaa jechuu barbaadeeti kanum waan biraa waan isinii godhun qabu laale asli qidmaa isinii kennuu barbaadeeti siyaasa kana keessa biyya keessa waan jiruuf ani waggaa baay'eef erga biizinasa itti dhufe waggaa 10 oliin beeka wanti beeksisaan ala hojjetamu biizinasa miti kanaaf si kafalamuun dirqama sanii miti si waamanii si hii foolorsi hagana qabu dhiisi ila ragaa ani si kaayee kana argite an ambaasaaddara baankii daldalaati ilaali ragaasan yeroo akkana an isin qarqaaraa jedhuun nama kennaan soba siin jedhan bakka waan godhu dabee ragaa maxxansuu jalqabe maaliif wanti tokko beektaa biyya kanarratti biizinasa hojjechuuf beeksisni barbaachisaadha beeksisa malee biizinasni hojjetamu hin jiru kanaaf sanii oluu sii kafalan xiqqaadha kun ani sitti hima mallaqni siin jedhan kun nama hin beekneefi malee nama beekuuf xiqqaadhaan isinitti hima maaliif biyya keessa jirra hin beeknanu waan beeknuuf isiniin jedha mallaqni tolmaa beeksisa yaa xiqqaadha baay'ee xiqqaadha laal anaa foolarsiin qabne iyyuu akkanumaan si waamee baankiin daldalaa garee muslimaa irratti an ambaasaaddara amma muudame ganaa waggaa ga'uuf ji'a meeqannaaf ji'a 7 akkastu naan barana sammootu iyyuu awaashis na gaafatee ture akkasumatti ani maamila waan ta'eef wajjin ka hojjetaa jiru waan ta'eef karaa muslimaatiin ijoolleen muslimaa akkamitti baankii kana liqaa fudhatanii uf jijjiiran namni muslimaa baankii dhalaan bilisaa kana baay'een fudhatu nu wajjin hojjedhu jedhaniitiniin si galee foolarsi guddaa midhaan yeroo sanitti ka qabu akkanumaan dhufee asirra taphataa jira malee inni ammoo tuyyuu miti abbaan qabeenyaa daldala
abbaan mootummaa nama beeksisa akka hojjettuuf si barbaada bira tare. Amma jireenyi durii namni beeku sun ka akka ammaatii miti. Ka isin beeksisa malee wanti hojjetamu waan xiqqeeshu beeksisa malee namuu siin hojjetu. Kafaltiidhaan sunuyyuu namu beeksisaan waa bitata. Kanaaf miliyoona 1,500 jechuun ambaasaadara mana seenii taata waggaa tokkoof tajaajilta agriimentii wajjin qabda gatiin isaa xiqqishaadhaa siin jedhaan ammootu namni guddaadha jedhee sitti himaami xiqqishaadha. Mee abdii cuudullee mucaa xiqqishaa sii galeessan hiriyyaa isaa kaabbaa qabeenyaa jedhee hojjetu kan wanno moobaayila 100 fi 30 kana kennaniifi beeksisaa ture natsaa kennaniif akka moobaayila san beeksisuuf. Amma biyyi bar akka namni warri amma soba siin jedhu kun warra duraan biyyaa bahe biyyi tun eessarraa akka geette akkamitti hojiin hojjetamaa akka jiru akkamitti biizinesni hojjetamaa akka jiru hin beekan yoo ati ittiin teeyyuu siin dhagahan. Kanaaf soba siin jedhani gatii xiqqaa sii kennan siin jedhaan. Jamila ila waa tokko siin jedha amma tenge beetan asli obsime da tela Jamila malo sinara waan beeksifne isinitti maara waggaa lama no jechuun sirriidha ba sirri jette ila Jamila wachuudha amma tengeni kabe mucaan sun kabiliina ta'eni followeraan follower irratti beeksisaani waan biraati miti. Mansuur maaliini. Jechuun bara dalagaa feematoota ashawaa itti naqina dhiisa amma dhageeffadha. Namuu ijjannoo mataa isaa qaba amma dhageeffadha. Daani yoo rabbiin naalaaffisee waan alagaa arge hin qaffala. Kenna kanniin toluma beeksisaaf kun ijjannoo kiyya. Kenna Kakuno anaayyoo ati faatee engaddanaa beeksistee nama meeqan naa dhufe dhagayka mana barumsaa ijoollee biyya alaa deeman COC leenjisa'an amma jalqabe. Haati faatee engadda mana isii seenee achumatti bakka hojiititti itti mul'isee namni kenna dhufee naalaalee. Tidawwala. Senegalee akkasii amma. Sobuuf dhugaa dubbadhullee alagaa yoo dhufte hin qaffalla waan qabshii rakkoon qabu. Isin Oromoon waan hojjettan mana hojii waan garagaraa qabdan rakkoon qabu. Ijoollee COC amma laal bakka biraa deemanii dallaalaan kan nyaataman ka birrii 15,000 20,000 jedhanii irraa nyaatan san ani birrii xiqqishuudhaan bakka bultii qopheessee manuma kiyya kiraan qabu sanuu bakka isaa waa itti hojjetatanii nyaatan eessaayyuu yoo dhufan jechuudha. Qopheessee haati faatee engaddanaa beeksisaa oolte. Dhageettanii hadda nama baay'eetu dhufaa jira. Faateen babbareedduun dhufaa jirti. Qallaaliimu. Marsaa tokkoffaa eebbisiisee kunoo marsaa lammaffaallee amma barsiisaa jira. Dukami magaalaa. Alaa deemuu barbaadan kun dhaqa Jamilaa biratti baradha qaadhimatiyya. Achi dhaqaatini. Arabinyaa kana ta'al. سوي كده قفل جيب صحن جيب مويه نظف حمام نظف كوشينه اجلس ستاند اب كايرو كان اتشدمي ازدمي اكتدي كان اكتي وافدان سوي قهوه طفي مويه طفي كهرباء كهرباني كرچوفي ثاني دقيقه كان بودا يا جورا دقيتني نتي برد واو يزنتي ما جميله كده سعودي جرا انا ما كان مچايو وي دفته بيتا Alabaan uftee obboleessa isiiti wajjin mana gallaa isiin akkuma kiyya baadiyyaatti dhalatte amma ana malee warri amma biyya yaa'e kun warra magaalatti ufin jira hin saalfata himachuun baadiyyaatti dhalatte handoodee luccuu miiccataa turte isiin handoodee fi saamunaa guddaa jimaatiin caammaa kophee addaan